والله برون بويت ما نتاسع ويدا ديو بالبلايا سيدا قلقلا رفاني ويدا ديو بالبلايا قاسا ما يدعو جارسي اللي رفا يوتا ما يقول إسا ما بساعتي يرون رفاني رفان جدي بار أكم بدوك أورا كينا كان أبور أكيزا إدنا بالبلنا راكاسو ديدني كانت دي أني اللي مبورو بالبلنا راكاسو كاسو ديدوكا ها إلى إيبر دامتين تي أمال تاتي أني أكسان إممان كنا بوم كانت الرانكاسو والله الرانكاسو سجمر بالبلاني يامي لما يامي سدفا ريو أن إنكاسني ويتدان بور قويا قوتون أدبان قويا قوتون أدبان توقفا بابي وبورفالي هي ما جيران يوتا أجلت ننقو باتن لما فهمو دادو ما بالبلان كاسا يو أمبورو بالبل الرقاصي ورقين يامو إني بيفتاي ديلو طيب إيبن نمني كويني دي بجانا كني رؤينوني كويني دي بجامانا كني ميرا كوي أبدي مو كويني دي بجانا كني رقوي أما في نفر إن أرجو كيف تسن يو أبدي تاتي وان قد دور درب والله لازم كوي بروفايلي أبدي تقرو أبدي وانا براد والله أبدي أنا أركو بابي ومير نجي سنقل شيبار بابي بلون الرقاص وينا والله كويني ناكل نمتر لي أرجانجو وما مير سجلير بابي وكبل بابي وبر بروفايلي كي جيراني بار irraan kaasan qara profailii kee kana sanuu profailii araada waytamuu di qabdu suuraan akkana silkii qabadhe ilaalu way irra kaawataniiran jaaladha bazee kaza irraa kaasaniiran amma mucaa xiqqaa biyyaa rakaaniiran lubbuu kiyya galatoom wallahi العظيم thank you kazaan achi aare wallahi العظيم ina aare please baaboo profailii kee jijjiiran كنت سين سيرجان جرو بر أنس جمر بروفايل لين كيتي ميتي جرو فريندي مي أبدي هو مي واسي مريتا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. بين كجير أنا معرق فيه وكان مونا ما بيكون أو درك مش عامل زديم تقول ليه فوق أباني. أباتي والله تكما أم تكش مو بروفايل جبتو كإمالي سيمبيني سأتي كم بيك كابتو أمانتي بروفايل كان يجيرو ديدوم بيك ما ربيتا وقاسا دي مافورين بيتا منو كان ما إرتا. لو كنت تكتاكين كبيراتي ملي إسامتي بره. تكتاكين كبيراتي ملي إسامتي بره. بقى هندو مرة سكاد أوكي سانسيبيل. No, kana ka gifti yun jedhu. So, at ummatan ilaalutti jirta bar profaayilii ummateetii barbaadaa jirta wayitii ani Abdi ni waasin mari'u. Walla argaan jiru ummata naa kennitee iyyuu argine. Waanuma feete iyyuu naa kennitee jiraattee nagarra giftisan. Kammaa kan arge malee. Amma wallahi billahi qosiin mari'adha mala naa kenni. Baabbii profaayilii hiyarraamu. Profaayilii mikii kana fayyadaman. Bitumin profaili kia WhatsAppin profile imon profile kia. Ayya. Kazan yeroo bicha mucaa matiqishaa masiyyoo kan irra kaayanii kani sa'aatii 24 waan hin guunne irraa buusan.
ganama nagaumaa waliin haasofnee kazaan adda xumurannee adda baane. Har'i kamsaa miree har'i gabayaa jiran. Haasoinee xumuree adda baanee yoo amma hin bilbilaaf bilbileetiin sarpiraayiz godha muuziqaa haadhaa affeeraan jedhee yoo ani soop hin jiru. Hin barbaade hin jiru. Maqaa isaaniitiin barbaadu eegale qara porofaayilii hin barbaada. Telefoon isaanuma qofa torka qabatamoo telefoon isaanuma qofa torka qabatamoo ijoolleen jalaa fuudhan. No, ka isaanumatu qabata. Namni hundinuu mataa qaban namni isaan jalaata shaammee fuudhuun jiru. Dabree ijoolleen fa'a porofaayilii isaanii ni jijjiiran jettee ni shakki taate. Gurbattii xiqqishoo wayiiti jira beektaa ta'a. Xiqqoodha ganaa xiqqoo wayiiti. Isii gubbaa xilliqqii ol godhaniira nama yoo laalu. Suuraa inni sanuu biyya keessatti maal taateerta ijoollee xixiqqoo ammaan tana lafaa dhufa jirtu ta'ee dhungatanillee namatti toltu yoo asii achi aarenillee namatti toltu irra kaatanii faana namarraa tola malee ammaatiin akkamitti ijoollee xixiqqoo tanii inaafuu dandeettaati akkam jechuudha maal jechuu akkam taateeti. Filas jammaan isaan nuyyuu isa tokkocha qofa qaba. Akkas. Macarasha erga oduu dura irra kaawwatanii homaa natti hin fakkaatu. Zaman jirtan hangafa ta'an jira ta'an irra dhalattu jirti isa si jammara agatti matana qabnaa ijoollee. Bakka guyyaa dhumaatitu gahe kaa jechuun guyyaa porofaayilii san jijjiirantu gahe guyyaa santu hardhaa jijjiiratanii irraa kaa'atanii baga irra kaa'atan jedhiitii itti gammadatini. Mucaa ijoollee xixiqqoo akkasii porofaayilii irra kaa'achuun namaa gammachuu isaanii gammachuu bara. Ani baabbee yoo bilbilu porofaayilii miti qofa arguun fedha. Mira keessaa bahe doktoriitii wallahi mira keessaa bahe isaan bakka akkuma si jaalatan isallee jaalatan waan ta'eef maa gochuun hin danda'amu beektaa jaalataniiti bara. Ani bakka ijoollee keessa anuma caalchisanii haa jaalatanii fedha. Akka ijoollee godhachaa jirtaa yoo baratanii osoo bira jiraattee fagoo yoo kan kennoon. Wallaahi osoo kaameraa afoo jiraachuu baadheen boo'ayyuu. Ammaa boottee oolte bara an dhugumatti waan boo'aa jirtu si'a bara. Wallah osoo kaameraa afoo jiraachuu baadhee mana qaba dhugumaan waa wayitti bakka miira keessa galla ufumaan na qaba immaan. Argaa jira akkasitti dhagaame argaa jira. Mucaallee daa'immallee jaalatanii dhuma jennaan irra kaa'atanii amma dhiisatti bakka suuta jedhi itti bilbili. Yoo tasa tiiktookii jalannaa argaanii beektaa amma rafanii jiran ooredii daaddee olleen kaasu lameen bilbilan kaasan. Yoo boru tarii viidiyoon kun bira gahee akka ampiraankii godhee beekanii wayii cal'isan malee hin kaasu guyyaa guutuu boru bilbilarra. Maal jetta? Ani lakkoofsa isaaniin qaban beektaa mi garuma? Yoo mara dubbiin jabaattee jechuun atillee bilbila kaasuu diddee isaan shoroo kaa'anii anammatu gama keessaatiin isaanii bilbiluun kiyyan oolamu. Maali jennaan isaan piraankii ati asii achi hin deemtu kana waan hin beekneef. Dogoggorri kiyya lakkoofsa isaanii ati qabaachuu. Jijjiiratanii ati beeytu sanii miti lakkoofsa jijjiiraniira. Hin jijjiiramu biyya keessa hin jijjiiramu warri lakkoofsiin isuma san qabatanii jiraatan akka biyyaan baakana seetaa. Wayni akkam godhaan. Doktorii kiyya deemuudhaa fi jara kenna warra as keessa jirtan chaalenjii doktor Asliin wanti kiyyarratti hojjete 150 wayitu ilaalee jiran gammaatitti fooloon ammootu gara 80 keessatti waliigalteen kiyyaaf kan isaa ammootu 80 ture sa'a 24 keessatti. Eegas booda 100 illee siquu qabaa waan jedhu takkatu jira haala amma deemaa jiru kanaan sa'a 24 keessatti 100 galuun isaan oolamu jecha 100 galuun isaan oolamu. Anis gaa 100 gaafa guute garuu keekii muruudhaa waan deemuuf keekii gaafa muru ammootu isin duratti muraa gammachuu gaafa sanii ammootu isinumaa waliin kan ibsadhu ta'a galatoomaa illee achuma booda dhufa. Akkasii chaalenjii Dr. Asliin tiktaakii kiyya kashaamii diimtuu san abdii kumee jedhurra jiru san dhaqaatii diiwut godhaatii fooloo godhaa warri fooloo irraa hin qabne Asliilleen akka leenca isaan dhabne anillee akka gammachuu kan dhabne gamanumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Dr. Maan hin balleessere. Anilleen keekii isa nyaachuu qaba. Dhugaa rabbi anilleen keekii isa nyaachuu qaba. Dhuguma rabbiititti 100 galchiteetiin keekiin sun si qophaa'uu danda'uu qaba. Kanatti amani. Garuu ammootu guyyaa muraasa keessa 100 Wallaahi iyyee amma iyyisiisee asirra bahee
dhibba haa galu jedha jechuudha. Dhugaa rabbii dhibba galuu qabaa jedhee iyyaamma. chaalenjii san keessa atillee qooda naaf fudhadhu sin jedha galatoomii dooktoriiti inshaallah ish wala garra. Abdii magisti atillee naa galatoom garuu keekii atillee achitti nyaata anillee asin nyaata dirqama keekii nyaachuu qaba. Asii achitti qophaa'uun iddoo hedduutti qopheessuu deema beeki bar keekii kuma dhibba seeni taanaan keekiin iddoo hedduutti qophaa'uu deema kaayirootiin qophaa'e asittiin qophaa'e dubaayittiin qophaa'e. Biyyoota biraa tarii ilaallee irra mari'annaa biyyoota kanneen sadiin garuu keekiin qophaa'uun isa naqeera. Dubaayitti habiibi dubaayitti ana qabda wallaahi la'aziim atumti dhibbaa gadi. Abshir jaaladhe ish uummata akka rakkoon hin jiru. Ayya fayyaa ta'e. Ishi habiibi kiyya. Hundi keessanuyyuu deemaaniiti abdii fooloo tolchaa namni jala jirtan abdii hukumee jedha. Aslii jala dhaqaati namni aslii fooloo hin qabne hin jirtan jedhee yaadu deemaati hundi keessan gattuqaan isaa leenjisan haa fayyadamnu. Dhugaa nama gaariidha. Nama akka obboleessa kiyyaatti ilaaluudha dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Nama kabajuunidha. Nama dhibbaa miti osoo tole dhibba takkaa miti jechuudha. Yoo ila miiliyoonni nu isaan maluudha. Nama hayyuu, nama beekaa, nama namni qabu keessaa isa tokkodha. Dhugaa nama qabnuudha. Nama harkaa qabnuudha. Habiiboocha jaarsummaa kiyyallee isa dubbatee na gurgurataa jira. Abbaan kiyya dhufaan jiru. Haati kiyya dhufaan jirtu. Isa minisootaa dhufee birgilimsii uffataara. Okay, kanaaf naaf masuu qaba. Inni naaf masuu qaba.